ilkaan kana meeqaan hidhattee anis hidhachuu fedheeti gatiin wahi qaaliidha humaan jedhu irra caalaan immoo ilkaan kee kana astakakalachuutu irra jira jechaadha malee birricha caalaa jecha ani waggaa har'aa kana viidiyoo kana irratti akka agartan ilkaan kiyya hagam akka ture hagam akka bal'ate ilkaan guyyaa si argeeti yaada keeti kunoo kophaa na dubbisa malmal amma immoo amma akkanatti jira baatii shaffixee baatii jeessaa sheenaa jira waggaa tokkoo fi ji'a lama jechaadha kan itti deebi'u kanaaf gaafa waggaa tokkoo fi ji'a lamaa yoo fedhe walitti gixxime walitti maxxana jechaadha yookaan immoo xiqqoo kaaruu xiqqoollee dhiifachuu hin danda'a san akkanatti solee ammaaf garuu xiqqoo takka ni hafa yoo kaaruu dhiifachuu ta'es yoo akka walitti maxxanuuf ta'es haa ta'u malee hedduu deebi'ee jira xiqqishumatti hafe inshaallah innaa gatiin isaa immoo awwala yoo gubbaa qofa hidhachuu feete awwala 700 kaffaltaa sana booda ji'a ji'aan butamuu si barbaachisa awwal ishee gaafa ilkaan hidhatte ji'atti hiikameefaa butama waan ta'eef bakka jireenya keetii gaa magaalaa irraa fagaachuun qabu bakki dalagaa kee yookaan bakki jireenya keetii ji'a ji'aan dhuftee waggaa guutuu butatta waan ta'eef quxura ji'a ji'aan butattuu san immoo 150 kaffalti yoo gubbaa qofa ta'u haga meeqa haga 2600 2500 guututti jechaadha waliigalli hisaaba isaa 2500 isa jalaatiif isa olii hidhannaan yaa'u 4500 akkis ni maalii 500 si bu'aa waan ta'eef waan olii fi gadi hidhatteef awwala 1500 akkis kaffalta san booda ji'a ji'aan ni 200 yookaan 250 ta'e haga waliigaltee keessanii san ji'a ji'aan kaffaltaa jecha akkasani waliigallee biroo